Isna guutuusaa hordoftoota keenya sirba kana hordofnee deebina. Ammas nu bilbilaa ergaa gabaabaas nu ergaa turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Olmaan kee tulfaatee ka'anaaf feenaa oolte rakkinaaf gadadoo kan nafaan argitee Anoo humnaan qabu waa tokko siin godhoo du'ee baaduus illee aansinii hirraanfadhu Anoo humnaan qabu waa tokko siin godhoo du'ee baaduus illee aansinii hirraanfadhu Dande suku ya barafakatu narragasif baha kana kakeen jirtu rabbana fi siume undaki totolche kisa kifi bifake walkita bareche unda dande suku Ya barafakatu narragasif baha kana kakeen jirtu rabbana fi siume undaki totolche kisa kifi bifake walkita bareche jireenyi ko mali jireenyi dachira Simalina tabu wahundi wa mara Anoo humnaan qabu waa tokko siin godhu du'ee baduus illee aansinii hirraanfadhu jireenyi koo malee jireenyi dachira simalina tabu wahundi wa mara Anoo humnaan qabu waa tokko siin godhu du'ee baduus illee aansinii hirraanfadhu Kee tulfaatee ka'anaaf feenaa oolte rakkinaaf gadadoo kan nafaan argitee Anoo humnaan qabu waa tokko siin godhu du'ee baaduus illee aansinii hirraanfadhu Anoo humnaan qabu waa tokko siin godhu Baduus illee aansinii hirraanfadhu Olmaan kee tulfaatee sirba jedhu affeeramneet deebine Hacaaluudhaan Hacaaluunas istuudiyoodhaa sirba kanas nu jedhee sirba immoo istuudiyoodhaa qabnus isin biraan geenyee deebineerra. Yaada sila kaasaa turre keessaa kan utuma bilbila fudhannoo gidduutti utuu hin xumuriin dabarre waa'ee mudannoo kan mana barumsaa iskuulii Ambootti si mudatedha waa'ee yuunifoormiitii wal qabate amma ta'ee deemnee ture waa'ee na albama kee hojjettu akka deddeebitu kaasteetii mana barumsaan seenne ammatti akkas ta'e normaalii deddeebi'een hojjedha siin jedheera yeroo sanatti egaa jidduudhaan gaaf tokko finfinneedhaan dhufe barii bayeetan silaa waaree boodan barachaa ture beekta dhufeetan yuunifoormii jijjiiree kaadheetuman deeme mana barumsaa iskuulitti innaan deemu warra yuunifoormii daalacha kana uffateetu warra kutaa 10 fi 9 yaa
keenya eessa dhaqaniin jedha ala namaa leessa. Inuman deema ammas. Inuman deeman dammaqne laal. Calliseetuman seene. Gaafan seenu bakka barattoonni hiriiran bira gaafan ga'u yuunifoormii keenyan dhabe. Ammannaa sana naa galee acee maal hojjettaa siinaan jedhe tokko. Ay calliseetuman jedheetuman ofirra garagalee iddoo ijoolleen hiriiran irraa ofirra garagalee ba'uuf deema. Gaafan ba'uuf deemu ijoolleen gaa itti baree warra dhufanis jiru. Acaalu eessaa galtaa maalinni naan jedhe tokko dhufe. Maasinitti guyyaa laayibrarii buleen ba'an jedhe. Qo'achaa bultee jechuudha. Maal gootaree sa'a sanaan ganamaati sa'a tokkoof walakkaadha. Anaa yuunifoormii uffatee asii gadee deemu barattoota kan kutaa kudhanii barnootaaf deeman faana walitti dhufne. Kanaaf qo'achaa man laabrarii buleen reef ba'aa jiratte. Innaa sanatti deebii akkasii malee maal gootaree? Malee dogoggoriin uffadhee dhufes jechuun sitti ulfaate jechuudha yeroos. Yookaan akka kunoo yeroos immoo jira akkasii wanti dogoggorra akkanaa akkasirratti hin baramne wanti gootu wayii. Innaa sana maalan fudhama qumaaf atteendi gochuudhumaafan kutaa deddeebi'a malee gabarachaa hin jiru jechaadha. Akkuma itti xiyyeeffannaan kee guddaan gara muuziqaa ture. Sana booda kan muuziqaa kana uummata biraan geesse jechuudha. Mudannoo baay'ee namatti toludha mudannoon kun. Baay'ee. Ati sin irraanfattu. Baay'ee hojii koo faana waan wal qabateef hin bareedas. Waa'ee hojii kee innaa kaastu waa'ee tattaaffii innaa kaastu waan akkanaa fa'aa yaadatte yeroo baay'ee jechuudha. Baay'ee. Tole gara yaada biraa irratti deebina yaadnu kaan baay'eedha kan miira kee ammaatii fi yaada kee gara fuulduraatii wal qabate isas amma garma xumuraa irratti tufinne gaariidha garuu sanaan dura jireenya baadiyyaaf magaalaa wal simsiistee akka jiraattidha kana hubadhe jireenya magaalaa sin beektaa baadiyyaa sin beektaa jireenya akkanaa kun hojii keetiif faayidaa maalii siif godheeratte yaaddaati dhiifama caalu bilbila tokko arganne deebinaa heloo. Hello. Akkam jirtu? Nagaa ooltanii. Nagaa akkam? Fayyaa nagaa. Eenyu jedhu? Ana Kadir Bakaruu jedhama barsiisaa Kadir Bakaruu jedhama. Kadir? Kadir Bakaruu. Kadir Bakaruu? Eessaa nu bilbiltaa Kadir? Harargee Bahaa ana Baabbileeti. Kadir keessummaan keenya Hacaaluudhaa yaada yookaan gaaffii? Okay, gaaffii nan qabu Hacaaluurraayi. Hacaaluun biyyoota Oromiyaan taane yookiin Itoophiyaan taane biyyoota kam deemaniitiin sirbaa akka turan. Gaaffiin lammaffaan mootu Hacaaluun sirboota aadaa uummata Oromoo hedduu babbareedoo sirbuu jiranii kan aadaa Harargee fi Arsiidhaa mul'isan yookiin ibsan sirbuudhaa fi karoora ni qabatanii ka jedhudha. Inni kun ammootu barnoota isaanii akka barataa turanii fi isa san eessarraan gaanii kutaa 12 barachuu isaanii dhageenyeerra. Isa san ammaan tana itti jirammoo dhiisanii jiru ka jedhudha. Sigaagaa baay'ee gaafattee gara gaaffii sadii gaafatteetta Kadir. Isa arfaffaa tokko naan ayyamtu. Hin baay'ata yeroo hin qabnu waan ta'eef waan nu bilbilteef galatoomi kanuma siifaa deebisu. Aya fayyaada galatoomii gaarii. Hacaalu gaaffii inni kaase keessaa biyyoota kam deemte kan jedhu jira. Hojiidhumaaf biyyoota eessa deemte hojjette? Biyyoota Sudaan Kaartuum yeroo lama deeme. Saawud Arabiyaa deeme, Dubaay Abu Dhaabii deeme, Keeniyaa kana deeme, kana caalan deeme. Gara fuulduraatti deemuuf yaadaarta? Awurooppaa fi Ameerikaa kan piroomotaroota hedduu faana wal argaa jira. Yoona milkaa'eef deemuun koon oolu deemee achi hojjedhee deebi'a. Tole sirboota aadaa Harargee Arsii fi iddoowwan biroos sirbuu fi aadaa jirtaayyuu. Oromoon keenya kan beekamu aadaa bal'oo biyya bal'oo irra qubate sab guddaadha beettee amma ittuma deemaan jira gaa shaggooyyeen hin oolu tirriin hin oolu baay'ee babbareedoo. Aadaan keenya akkuma inni jedhe itti yaadaan jira obboleessa keenyaan jedhaan. Nan dhufa yeroon sagayi. Tole gaaffii sadaffaan barumsa keessaan geesseera. Akkuma albamni kun xumuramee uummata biraan ga'e akkuma kaasittaan kun ba'ee ji'a lammaffaatan Kaartuum deeme Sudaan. Sudaan deeme akkuma deebiin Saawud Arabiyaa deeme
jidduutti nan dhaabe barnoota koo. Garuu qabxiin koo kolleejii na barsiisa. Kanaaf itti yaadaarta fuulduratti. Ammas jidduudhaan nan ba'a nan deebi'a. Hojiin albama lammaffaa jira. Uummanni bilbilaan hin ture naan jechaa waan jiruuf. Albama moo hojjetanii fixuun baay'ee yeroo namatti fudhata waan ta'eef simeetu faafaan amma albama koo lammaffaa kana ittuma jirra beekte. Kanaaf barachuuf hin dandeenye jechaadha garuu barachuun hin oolu. Hin oolu gaafa haalli sii mijate. Bilbila tokko arganne irraa caalu bilbila sana fudhannee deebinaa. Heloo. Hello. Akkam jirtu? Akkam jirtu? Nagaadha eenyu jedhu? Hawwii naan jedhan. Hawwii eenyu? Hawwii Tazarraa. Hawwii Tazarraa weellistuudha? Weellistuudhaan hin beeka maqaa kana. Hawwii keessummaan keenya Hacaaluudhaarra. Najee. Hacaaluu faana gaa wanta mammaasa haasofne jira. Tarii wantati waa'ee isaa kaastu yookaan gaaffii yoo qabaatte Hacaaluu waliin haasa'uu dandeessa. Tole egaa Hacaaluu kallattiin argachuu barbaada. Kunoo kallattiin haasofsiisa. Hawwii keenya nooruu. Akkam Hacaalu ni baruu. Jirtaa giiftii ko. Jirta. Jira kunoo baga jiraatte. Tole egaa gaaffii lamaan sadan tokkoon si gaafachuu barbaada. Ayyee. Waan ta'e dhaga'een ture maalinni dura Hacaaluun yeroo farda gulufu loon eegaa farda gulufaa ture jedhama. Yeroo wayii farda ollaa wayii yaabbatteetu fardi sun si dhaabbachuu diddee ollaa maatii keetii sana si geessisee jedhama. Kana naaf ibsi. Lammaffaan immoo waa'ee hojii keetii irratti akkami kaasetta lammaffaa fixxe moo hojjechaa jirta moo maalirra jirtame? Hawwii gaaffii kana sii deebisaanni. Egaa isinis jabaadhaa warri ogummaa kana keessa jirtan jabaadhaatii wal jajjabeessaa waan gaarii uummata biraan gahaa jenna. Ayyee. Galatoomi giiftii ko. Waan nu bilbilteef galatoomi Hawwii. Ayyee galatooma sinjee. Oolmaa gaarii nagaatti. Hawwii Tazarraa sirba ishee aadaatiin beekna irra caala. Baay'ee cimtuu baay'ee. Isheen Horaamboo keessa turte? Weellistoota afaan Oromoodhaan dubartoota sirban keessaa nam cimaa ishiin warreen biyya keessa jiranii. Kaashinis jajjabaachuu qabdi anarraa qofa osoo hin ta'in uummanni bal'aan kun ishiis beeka waan ta'eef hojii guddaa isaan kaasaa jira amanis. Ishee irraa eegna. Waan guddaadha. Wanti uummata bira gahu kun utuu qulqullinaan uummata bira ga'e baay'ee gaariidha. Bareeda. Waa'ee jireenya magaalaaf baadiyyaa ammas hin finne bilbilni si'a lama addaan nukuteera meetti deebi. Harki caalu hundi keenya duubni keenya baadiyyaadha. Maatiin keenya meebii warri nu dhalaniif nu dhalchan kun magaalatti galuu danda'u gaafa eessaa dhufan gaafa jettu magaala qarqara. Akaakayyuun koo horaa jedhama ammas jira lubbuudhaani baay'een isa jaaladha. Isa bira tigaleen ture almost waggaa 2-3 baadiyyaadhuma jaalaluma isaa waan hin qabuuf kan si dinqu keessaa manni barumsaa elementarii utuu hin baradhu iddoo Liban jedhama. Manni barumsaa kuni manni keenyaaf manni barumsaa kuni meetira 300 akkas caala walirraan fagaatu. Jaalala baadiyyaaf akaakayyuu koof qabuuf jecha magaalaa Amboorraa gara Goosuu Qooraa jedhama. Lafa sa'aatii tokko achi baheetan iddoo Libanitti baradha karaa mana keenya darbee karaa mana warra kooti darbeetan gatii kanaaf jireenya baadiyyaa kana baay'ee na fayyadeera naan. Tokkoffaa waa'ee aadaa saba kootii kana akkan barus na godheera. Amma irra caalaa waa'ee jireenya naannoo sanaatu natti tola beette ibsaan hin jiru. Loon eegdee gaafa galtu aannanii waa hedduutu jira. Baay'een jaalladhaan. Amma saannanumatti deebite jechuudha. Deemte aannan kana baay'ee jaalatta. Baay'een jaalladha. Yaada amma ka'u keessaa tokko maanni Hacaaluun yeroo baay'ee sirba isaa innaa sirbachuudha.
baay'ee miira keessa seeneet sirbaa jedhama. Akkasumatti yaaduma sagalee mabaasanii sirbuu qofa osoo hin ta'in tof kennee sirbaa. Wanti inni sagaleen inni baasus akkaataan ittiin sirbu baay'ee nama hawwataa jedhama. Innaa shaakaltus ta'uu danda'a. Yeroo akkas baadiyyaa keessa deemtee sirbitus ammam yaadattaati sun? Egaa warreen waltajjii irratti na laalan akkas jechuu danda'u garuu erga ta'uun isaan oolle miira keessa galanii dhuma godhuudhaan malee maaltu barbaachiseetta. Taanaan akkasi. Kun taanaan gaariidha. Nama si daawwatutu kana jedha. Ani wannaa waltajjii irra ba'u dhugaadha. Ta'eetuman sirbuu yaala. Kun naa milkaa'eera taanaan immoo gaarii jecha. Hawwiin gaaffii isheen kaaste keessaa waa'ee fardaa wal qabate. Caaluun waan baadiyyaatti hojjetamu hunda waanuma dhiisee mudannoo kana mudannoo waa'ee fardaa kana meenuu kaasi. Farda badaa isaanii hin gulufu garuu naannoowwan tiksu gara naannoo dabbis kanatti alaltuu kanatti fardeen takaalamanii gadhiifaman kana qabadheetuman irra ba'ee lamaan tokko deddeebisee irraa bu'a. Gaaf tokko fardi tokko baay'een ishii rakkise. Kana sa'aa ishiin naannoo qarreen ani loon tiksu sanatti dhuftu nan beeka. Qabadheetuman takaallaarraa asee afaanitti loggomee ba'ee gulufa. Gaaf tokko maalla gooti daandiin ani ishii irratti qajeelchee gulufuu dhiisteetu karantaan hin ageessite. Gaafan luugama qabbu umaana didde. Egaa akkuma argitu Gulteetti jechuudha. noo qaama kanaan akkamitti qaban. Atis qabuu dadhabde. Amma naan fudhattee deemte eessa na buusti qee warra ishee buratti na buusti. Qeedhuma warraa biraan na geessetti. Ofirraa si buusti. Maaliif hin dhaabbatta achumatti? Innaa dhaabbattu anaa utaalee irraa bu'uu qeedhaan itti ba'uu tokko ta'e. Na ari'anii nagaan deebi'een kana beekte hawwiin kana dhageessu. Egaa mudannoo baay'ee namatti toludha. Baay'ee. Kanaaf atillee dhoksaan xinnoo ishee gulufsiistee gadhiisuuf Egaa amma iddoo kanatti wanta ati hubattu maali? Horii gaa nuti horiidhuma jennee yaadna malee yeroo tokko waan isaan yaadan beekuudha beekte. Keessumaa fardi Oromoo biratti kabaja guddaa qaba. Fardi abbaan ganuu fa'aa jedhama beekte hin beeka fardi beekeessa. Amma gaashii rakkisuu koo waan quba qabduu fi geessiteetti warratti na kennuu isheeti. Akkan orma ta'e maalitti barteemi fardi kun? Akkan qeessanatti hin dhalanne qeessanatti dhalachuu ko. Beektee karuma warraa dura na fuuteetu achuma dhaabbattee loon lagatti dhiisee magaalaan na fudhattee seente. Baay'ee deemte jechuudha. Baay'ee. Isayyuu qaalaa meeqa utaalaa? Akkamitti irraa kufnere? Dhumarra qabatte jechuudha. Qabachuu dadhabnaan dhumarra akkan irraan kufne qofan of eegeetuman irra taa'e. Karuma ishiin deemte. Deemtu bakka.